OMN maaliif jibbama? Waa'ee waan biraatiif miti. Waan har'a korrapshinii har'a himamuuf miti beeki. No. Waggaa 5 keessatti waan Oromoon keessa dabre kan har'a keessa jiru wal bira qabee waan agarsiiseef ummanni bahaa dhihaa tokkummaadhaan fincilee ka'e. San nutti deebi'aa fi amma kanatti illee wanni godhan. Kanaaf warri Oromoon waa'ee kaleessaa hin dubbannu jedhan. Okay. Kaleessa ka Oromoo qofatu irraanfatama. Seenaa kaleessaa yoo haa cufnu jedhame hundi haa cufamu. An propose godheen ture bara ji'a sadii dura shan dura gaafa na kuchiisuu kaan san dubbiin tana turte beeku waan biraatiif miti. Okay. Waa'ee Hayila Sillaasee waa'ee Minilik dubbachuu yoo dhiiftan nullee hin dhiifnaa. Isaan maal barbaadan? Nu afaan nu qabanii ta'uu fi haasa'uu barbaadan. Particularly warri amma aangoo irra jiru kuni piroojeektii Itoophiyaa dullattii kaleessaa san deebisuu barbaadan. They despise osoo dandahanii jecha Oromoo jedhu jecha Oromiyaa jedhu maqaa gootota haqu barbaadan beeki. Because hanga yaadannoon Oromoo historical memory of the Oromo hanga jiraatetti Itoophiyaan eenyummaa sabootaa daayitee lumuxxii taatee as baatu hin jaaramtu. Remember namni yaadachuu danda'u qaba. Itoophiyaan lumuxxii taate Akiliiluu Habtewald jaaruudhaaf lafa kaayatan san akka kubbaa saaphanaatti harkarraa dhaa'ee ka lafa buuse dadammaqiinsa Oromooti dhalachuu sabboonummaa Oromooti. Biyya kana keessa sirni federaalawaa saboonni afaan ofiitiin dubbatanii qe'ee ofii maqaa ofiitiin moggaafatanii bulchan akka dhufu kan godhe qabsoo Oromooti. Wayyaaneen silaan gootu beeki. Oromoon qabadhaa at least waan isaan gaafatan xiqqoo kenneef jetteeti malee aangoo hanga jara kaan irraa fudhatteetti ittuma fuuti turte. Warri biyya kanatti sirna federaalizimii diigee sirna lumuxxii jaaruu barbaadu gootonni Oromoo maqaa akka dhaaman barbaadan. Rakkoo Oromoon keessa darbe akka dhaamuun barbaadan. Waa'ee kaleessaa teenya akka himamtuun barbaadan. Tagaree tokko keessattuu tagaree mootummaa irra turte malee. Har'as taanan Oromummaa teenya cimsuudhaaf seenaa teenya hubachuu, eenyummaa teenya cimsuu, namni keenya shawwadamuu hin qabu. Itoophiyaa keessatti haqni keenya ka eeggamtu, dhugaan keenya kan galtu, walqixa kaanee kan jiraannu ilma Oromoo tokko aangoo irra baasuun miti. Sabboo ummata Oromoo aangeessuudhaan humneessuudhaan ummata Oromoo humneessuudhaaf ammoo sabboonummaa isaa finiinsuu barbaachisa. Sabboonummaa isaa finiinsuudhaaf aadaa isaa, seenaa isaa takka takkaan kan beeku akka yaadatuuf, kan hin beekne akka baratuuf, ormis osoo hin jaalatinis akka dhaga'uuf irratti hojjetu. Qeerroo irratti tuula baay'ee godhaa turan waggaa tokko walakkaa kana. Waa'ee dulla alagaan godhaa ture moorattu nu galaa jirti jechuudha. Waa'ee Oromoo kan humneessee as baasee sochiisan waan ta'eef ammas wanni an Oromootti dhaamuuf qabsoon tun boqonnaa biraa seenaa jirti. Boqonnaa xiinxala guddaa gaafatu, qorannoo guddaa gaafatu, aarsaa guddaas nu kafalchiisuu danda'a. Warra Oromoo duuba deebisuu barbaadu wanni an jechuu danda'u fixuu dandeetti Oromoo, hidhuu dandeetti, hoogganaa ajjeesuu dandeessi. Qabsoo Oromoo tarkaanfii lama deemtu san takka duuba deebisuu dandeetti. Hayila Sillaaseen gaafa Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa ajjeesu, gaafa Taaddasaa fa'aa biyyaa baasu qabsoo Oromoo hiniindee kaasisan tarkaanfii lama deemte san takka duuba deebise. Takkitti garuu asii xibee darguun gaafa Taaddasaa fa'aa ajjeesu, gaafa Hayilee Fidaa fa'aa fixu tarkaanfii takka ammallee nu deebise. Takka garuu jala kaa'annee beeki laman jettu. Mallasaan fa'aan hoggana isaanii kennu nama tokko keessa hin dhagaye.
listii baafatanii itti dhufan. Hogganoota Oromoo keessaa eenyu fa'aa ilimineet godhuu qabna kan jiru. Warri akka Mul'ees, warri akka Buruisoo, warri akka Nadhii, warri akka Jamaan Roobalee, warri akka Ayyaana identify godhamanii biiroo keessatti fa'aa ajjeefamaa turan. Qabsoo Oromoo hin laamsheesinaa jedhaniiti. No doubt qabsoon sun lama tarkaanfatte takka of duuba deebite takkitti garuu jaluma buufatte. Ammas lama tarkaanfannee jirra. Warri qabsoon Oromoo gara fuulduraa baafte qabsoo Oromoo ganee, and I repeat it, ganee diina wajjin ta'e itti duulaa jira. Of duuba deebisuudhaan maal gochuu barbaadan? Sabboonummaa Oromoo busheessuu barbaadan. Sabboonummaa Oromoo busheessuu barbaadan. Keessaa fi alaan waraanan. This is very important. Alaa jigii baafatu, keessa jigii baafatu, keessaa fi alaan waraanan. It's not going to be easy. Garuu tarkaanfitii takkittii sana uduuban hin deebisan. Wanti ajaa'iba maal seeti? It's incredible seenaan qabsoo Oromoo kun. Dhaloonni kama dhufuutu walirra hammaata, walirra cimaa dhufa. Oromoodhaaf yeroo ammatti yeroo reflect itti goonudha. Yeroo akkamitti as geenye kan jedhu. Balaaleffannaa maal hin barbaadu. Critically eenyu maal mistake akkamii hojjenne ilaalla. Gara fuulduratti akkamitti deemna hin kaa'anne. Ana akka ifaa kanatti achi ilaalee arga. Amma booda this will be the last tarkaanfii dhumaati ammatu. Oromoof hin dabartiif. Reefu leenca jedhee jira. Sirna federaalawaa dimokiraatawaa ummanni Oromoo eenyummaa isaatiin boonee guddifatee seenaas fi dagaagfatee qe'ee ofiitirratti qabeenya ofiitirratti torban darbee kanatti last week nu amma duula koronaa kanarra turreemi tullumooyya gurguratanii jiran beeki. Abbaan alangaa seera biyya kanaa cabsa jedhee abbaan alangaa federaalaa kan itti barreesse dhiisanii biliyoona 4 gurguratan deemgadda. Sun hafee qabeenyi Oromoo, qabeenyi Oromiyaa keessa, kan lafa keessa, kan bishaan irra yaa'u, kan qilleensa, dantaa uummata kanaatiif jiraattota biyya kanaatiif kan fayyadu akka ta'u. Uummanni Oromoo qe'ee ofiitirratti warreen farra Oromoo ta'an, warreen seenaa Oromootiif gatii hin kennine, warra of jibbanii orma jala fiigan irraa bilisa of baase ilmaansaa naata han jedhu. Ilmaansaa beekumsa qaban, naatoo qaban, aantummaa qaban, dandeettii qaban jedhu filatee ittiin bula. Ittiin bula. I am sure of it beek. Kana jechuun Mararaa filataa, Daawud filataa, Jawaar filataa dhaloota ammaa jechuu kiyyaa miti. Sooner or later eenyu alamaaree moo maambo kaje bofti tuni lafa linnaan akkasi. Kanaaf bakka amma jirrurraa duuban deebinu namni keenya reflect godhuu danda'uu qaba. Bakka irra geenye sirriitti ilaaluu qaba. Gara fuuldura akka deemnuuf immoo sirriitti of qopheessuu danda'uu qaba. Tooftaan mootummaan amma qabu maali? Sabboonummaa Oromoo kana jibbisiisuudha. Sabboontoota Oromoo adamsee dhahee cabsee sodaa itti deebisuudha. Duula bal'aa godhaa jiran. It's okay. Irra aanna bakka tokko nama geenyaa Oromoo jechuu barbaada.